mootummaan dhibeelee daddarboo fi daddarboo hin taane dursanii ittisuu irratti xiyyeeffannaa kennee hojjechaa jira jedhu deetaa ministeera fayyaa Dr. Darajjee Dhuguma. Giddugalli laaboraatoorii rifilaaraa fi qorannoo fayyaa hawaasaa Adaamaa laaboraatoorii qorannoo dhibee hooqxoo eebbisiisuun tajaajilaaf banaa godhe. Sirni eebbichaa irratti deetaa ministeera fayyaa Dr. Darajjee Dhugumaa dabalatee hooggantuu biiroo fayyaa Oromiyaa Profeesar Natsaannat Warqinaa ogeeyyii fayyaa fi keessummoonni waamichi taasifameef bakka argamanitti sirna gaggeeffamedha. Itti gaafatamaan giddugala laaboraatoorii rifilaaraa fi qorannoo fayyaa hawaasaa Adaamaa Obbo Masfin Baqqalaa haasawaa taasisaniin laaboraatoorii rifilaaraa fi qorannoo fayyaa hawaasaa Adaamaa kun naannoo Oromiyaatti isaan gafa ta'uu caalaa fedhii fi tajaajila fayyaa hawaasaaf kennaa kan jirudha jedhu. Giddugalli keenya giddugala laaboraatooriiwwan naannoo Oromiyaa keessatti argaman keessaa isa hangafaa fi performaansii isaatiin illee olaanaa kan ta'e tajaajila bal'aa hawaasa naannoo keenyatiif kennaati kan jiruu fi yeroo ammaa kanas immoo fedhii fi faayidaa hawaasaa kun fayyaa hawaasaa galmaan ga'uudhaaf tajaajiloota bal'aa ta'e dhaabbilee deeggarsaa garaagaraa fi sadarkaa garaagaraatti seektaroota fayyaa wajjin hin ta'uudhaan hojii hojjetatee jiru jiraachuun isaanii beekama. Laaboraatooriin guyyaa har'aa eebbifame kun qarshii miliyoona 34 kan bitameedha kan jedhan Obbo Masfin. Laaboraatooriin kun dhukkuboota daddarboo fi daddarboo hin taane rifilaariidhaan gara wirtuu keenyatti dhufan adda baasuun wirtuu hojjechaa jirudha waan ta'eef hawaasni tajaajilamuu qaba jedhu. Tajaajilawwan rifaraalawwan gara giddugala keenyatti ergaman dhukkuboota daddarboo fi daddarboo hin taane maashinoota advaansii ta'anii fi sadarkaa addunyaatti riizaaltii waaltawaa ta'an baasuu danda'an kennuudhaan beekamtii idilee addunyaa argachuudhaan akrediteetii ta'ee duursaa kan jiru ta'uusaa isin ibsuun barbaada. Hooggantuun biiroo fayyaa Oromiyaa Profeesar Natsaannat Warqinaa addunyaan saayinsii fi teeknooloojiidhaan jiruu fi jireenya ilma namaa geeddaruuf hojjechaa jirti waan ta'eef nutis hojii keenya bifa ammayyaa ta'een qo'annoo gaggeessuun rakkoo gama kenna tajaajila fayyaa hin qabnu fooyyessuuf hojjechuu qabna jedhu. Addunyaan saayinsiidhaan jireenya ilmaan namaa geeddareera. Nus hojii keenya ammayyeessinee bifa saayinsawaa ta'een qo'annoo gaggeessuudhaan rakkoo qabnu kenna tajaajilaallee fooyyessuu qabna. Kanaaf laaboraatooriin akkasii gumaacha guddaa qabaa jechuun barbaada. Kanaafuu jedhu Profeesar Natsaannat wirtichaa kana caalaa hojiitti galchuun hawaasa imaanaa nurratti gateef qixa sirrii ta'een tajaajiluuf waan nurraa eegamu gumaachuu qabna jedhan. Wirtuu kanas gara hojiitti gashinee hawaasa keenya tajaajiluuf hundi keenya waan nurraa eegamu gumaachuu qabna. Bu'uuraalee misoomaatiinis humna namaatiinis cimsuu qabna. Kanaaf kana gochuuf biiroon fayyaa Oromiyaa kutatee hojjechaa akka jiru siniif ibsuun barbaada. Deetaan ministeera fayyaa Dr. Darajjee Dhugumaa dhukkuboota daddarboo fi daddarboo hin taane dursanii ittisuu irratti mootummaan xiyyeeffannoo kennee hojjechaa jira jedhan. ማህበረሰባችንን ማስተማር ራሳቸውን እንዲከላከሉ ማድረግ ራሳቸውን እንዲጠብቁ ማድረግ hawaasa keenya barsiisuu ofirraa akka ittisan gochuu akka of eeggatan gochuu akkasumas rakkoon yoo jiraate gara mana yaalaa deemuun akka yaalaman gochuudha. Kanaafuu dhibee kamirrattuu hawaasa hubannoo uumuu fi barsiisuun dursanii akka of eegan hojjechuudha jedhu. እንዲሁም ደግሞ ችግር ካለ ወደ ጤና ተቋም እንዲመጡና ቶሎ እንዲታከሙ ማድረግ በተለይ ደግሞ የጤና ኤክስቴንሽን ፕሮግራማችን ትኩረት የሚሹ በሽታዎች አንዱ የሚሰራበት ስራ ስለሆነ እሱን ማጠናከርና ህብረተሰባችንን ማስተማር ማንቃት አስፈላጊ ነው የሚሆነው. Imaamanni keenyas dursanii ittisuu irratti xiyyeeffannaa kan kenne waan ta'eef inni kun isa guddaadha. Kana malees talaallii fi yaalii barbaachisu taasisuun murteessaadha kan jedhan Dr. Darajjeen nus akka mootummaatti laaboraatoorii kana cinaa kan dhaabbannudha jedhan.